Keessummoonni keenya bakka qabatanii jiru sagantaa keenya haalaan eegalee jira. Namoonni bakka jirtanitti tasgabbiidhaan guyyaa gaaga'u guyyaa gootota Oromoo Moordofaa duubaan isiniif dhiyeessuutti jira. Tasgabbiin nu eeggadhaa isiniin jedha. Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya har'aata biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo guyyaa gootota Oromoo baga geessan baga geenyee qophii guyyaa gootota Oromoo uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa akkasuma gootichi waraana bilisummaa Oromoo direerraa diina kufee kuffisaa jiru akkasuma qeerroo fi qarree fi uummanni Oromoo baga geessan isiin jecha qophii ebela 15 kan bara 2025 duraaf duubaan qabannee isiniif dhiyaachuutti jirra. Qopheessee isiniif dhiyeessuun ogeessota har'aata biyyoolessa Oromiyaa waliin ani Haqaafam Fayyiraatiin haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turuun nu hordofaa karaa TV, Raampilii, Telegiraamii fi karaalee adda addaa foddaa TV keessaniirraan illee kanneen nu hordoftan haga xumuraatti nu waliin turuun qophiilee bashannansiisoo akkasuma barsiisoo fi dhimma guyyaa ebilaa 15 kan wal qabatu nu hordofaa isiniin jenna. Eebbaan eegallee eebbaan illee xumurra nagaan akkuma jalqabne nagaan akka xumurruuf eebba jaarrolee kanneen gorora liqimsan yookaan kan nu hangafoota keenya gara fuula duraatti achi as amileedhaan gara waltajjiitti nuuf simattu. Amileen keessa yoo yarate amileetiin jiru achi as hin baanu jechaa jiru. Kabajamoo qondaalota waraana bilisummaa Oromoo, kabajamoo waraana bilisummaa Oromoo, kabajamoo qeerroo waraana bilisummaa Oromoo, kabajamoo abboota koo, kabajamoo maamiloota addana jirtan hundumti keessan attam ooltan. Attam jirtu Waaqayyoof galanna ta'u. Gaariidha. Qondaalonni keenya, waraanni keenya imaanaa karaa dheeraa, galfata karaa dheeraa, bara dheeraa baatanii nu gidduu jiru galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Imaanaa baatanii, galfata baatanii nu gidduu jiru galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gootonni keenya guyyaa har'aa maqaan isaanii ol kan qabame Waaqayyo nuuf haa godhu. Karaan isaanii daandiin isaanii bilisummaa haa ta'u. Laga keenya Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Waraana keenya Waaqayyo irree isaanii nuuf haa jabeessu. Innaa keenya nuuf haa guddisu. Maanguddoo keenya lubbuu nuuf haa bushu. Waaqayyo biyya keenya biyya Oromiyaa biyya nagaa nuuf haa godhu. Kan namaan gaafanne kan keenya gaafanne mirga guutuu Waaqayyo nuuf haa laatu. Dachee keenya dachee nagaa nuuf haa godhu. Beekaa keenya irra nuuf haa bushu. Irree waraana keenya nuuf haa jabeessu. Galanni keenya galata bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo hundumaaf qabsaa'ota qondaaltota keenyaaf qabsaa'ota uummata Oromoo hundaaf nagaan isin gaafadhaa attam jirtu. Waaqayyoon uumaa keenyas hin galateeffannaa isa akka nuuf yaadannu akka nuyi dammaqnu akka nuyi mirga keenya falmannuuf isa yeroo isaa eegee xinnaa guddaa beekaaf wallaalaan ol duukaa kaa'anii akka qabsaa'an godhe Waaqayyoon hin galateeffannaa. Akka sabni kun garbummaa jibbuu akka sabni kun of yaadatu kan godhe uumama keenya. Kanaaf Waaqa keenya galateeffannaa. Waaqni kana fuula dura nagaatti nu eegee yoona kanaan nu ga'e galanni isaaf haa ta'u. Ammas Waaqa keenyaaf galanna ta'u. Waaqni kana dura nu eege ammas dabarsee nu haa eegu. Waaqni kanaan dura nu gargaaree nu fide ammas gargaaree nu haa ceesisu. Xinnaa keenya nuuf haa guddisu. Guddaa keenya lubbuu nuuf haa bulchu. Biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu. Bilisummaa keenya biraan nu haa ga'u. Ifatti nu haa baasu. Bilisummaan uummata Oromoof. Amileedhaan gara teessumaatti nuuf deebistu. Amileedhaan. Guyyaa gaaga'u guyyaa ittiin wareegama ulfaataa jaallan keenya qaqqaaliin wareegamanii ifaarraa kana akka agarruuf lubbuu isaanii itti of kitimanidha. Guyyaa ulfaataa guyyaa keessaa guyyaa addaatiin baga geessan baga geenye. Rasaasa bilchiginnaa dhiitichaaf kaballaa waa baay'ee dabarsitan miti. Akkasuma akkamitti waraannis uummannis wal qixa kafalaan jiru. Manni isin irratti diigamaan jiru. Akkasuma akkasumatti. Ayyee ammalleen sagantaan keenya qophiileen tooraan itti
fufanii jiru. Ammoo sirna alaabaa yaabsisuutu geggeeffama. Hoogganaa humna waraanaa yookaan jaal qeerramsoo fi akkasuma jaal abdiin gara fuula duraatti ba'uun alaabaa nuuf yaabsisu garuu amileedhaan malee hin baanuu jechuutti jiru. Amileetu yarata. Amilee. Amilee. Good. Teessumaatti amileedhaan isaan deebisna. Amilee isaaniif kenna. Amileedhaan. Mee ofiifis amilee kenname. Waraannis, uummannis amilee, dargaggeessis. Kanuma amileen. Hayyee. Jirtu. Waboon jirtu. Abdiin uummata Oromoo waboon jirtu. Ammoo sirna dungoo qabsiisutu geggeeffama. Garuu jarri achees hin dhufanii yoo maqaa isaanii dhahees amilee keessan barbaadu sirna dungoo qabsiisutu geggeeffama. Warra akka dungoo kanaatti nuuf jedhee baqe warra guyyaa irraa isaa yaadannu wareegama qaalii ofii jiraachuu osoo danda'anii isiniif warra wareegame warra nuuf wareegame sana hayitti yaadannu sirna dungoo qabsiisutu geggeeffama. Warra lubbuu nuuf kenne absoo bilisummaa sabaatiif geggeeffamu keessatti warra lubbuu nuuf kenne akkasinitti yaadattan akkasinittiin warra sana amileedhaan eegdan hin beeku. Jaal qeerramsoo akkasuma jaal seenessaa fi jaal sabaalol sirna dungoo qabsiisuu nuuf geggeessu gara fuulduraatti achi as amileen hin jiru hin baanu jechaaru kaa. Meerra amilee yarata. Amilee kanuma waraannis amilee hin qabdan. Inni yarata. Sirna dungoo qabsiisutu geggeeffama. Oda bako janan iji korob se emi mani Parisi wallalo se nagota kodi gabarato ta oromotini Jeblati yansas kudashanji Gara teessuma isaaniitti amileedhaan deebisna. Amileedhaan gara teessumaatti. Ammalleen qophiin keenya ittuma fufee jira. Ammoo faaruu jaallan wareegamaniitu jedhama. Jaal hiikaan gara fuulduraatti baheetii nuuf jechisiisa. Jaal hiikaa gara waltajjiitti. Jaal hiikaa amileedhaan malee nuuf hojjaaran. Hin jiru amileetu warri godaa. Amileetu yarata. Jaal hiikaa. Hello.
waraanaa. Jaaliikaa gara teessuma isaatiitti hamilee ilaala. Ofiif isa milee ofii keessaniif hin jiru ofii keessaniif ni ga'a mee waraanni ofiif hamilee kennaame hamilee isinoo hin jirtanii isinoo hamilee ofii kennaa. Ayyee sagantaan keenya ammallee toorumaan itti fufee jira. Jirtu? Warri godaa sun jirtu? Jirtu? Mee ol duukaa jirra? Jirtu? Jirtu? Baga jiraatan. Ayyee sagantaan ammallee itti fufee jira. Ammoo haasaa saaqiinsaa kan nuuf taasisan qondaala olaanaa Abbaa Woboo damee dantaa dinagdee akkasuma hoogganaa jaarmiyaa biyya ambaa Abbaa Woboo kan ta'an Jaal Qajeelaa Siraaj gara waltajjiitti achi as nuuf ba'u. Guddoo galatoomaa uummanni keenya. Guyyaa irraa geenyee eebila 15 akka waliin turtii bareedaa godhannu kan godhe aarsaa gurguddaa isin kaffaltan waan ta'eef baga eebila 15 bara 2025 geessaniin isiniin jedha. Ammas irra deebiidhaan harmee Oromoo yeroo waraanni bilisummaa Oromoo lolee deebi'u ishee bishaan baattee duukaa fiiddu biddeen baattee duukaa fiiddu qeerroo bilisummaa Oromoo abbaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo sasiniif wareegame hunduma kanaan baga eebila 15 guyyaa yaadannoo wareegamtoota Oromoo bara 2025 isin jedha. Kanatti aansee eebila 15 maaliif kabajna? Maaf guyyaa kabajaa gootota Oromoo jedhee waamame? Maaliif guyyaa kana kabaja guddaan uummanni Oromoo dabarsaa kan jedhu ilaaluu qabna. Jaalawwan hooggantoota ABO hayyuduree fi itti aanaa hayyuduree dabalatee imala meeshaa barbaachaaf nama 10 ta'anii Harargee irraa gara Somaaliyaatti deemsa godhan irratti harka shiftootaa Somaaliyaa Ziyaad Baaree jedhamu bakka Finniggaa jedhamutti harka bu'anii jechuudha. Hooggantooti kun kurnan isaanii gaaf kana shiftoonni Somaaliyaa kun nuti Musliima hin ajjeefnu warri Islaama taatan akkas ba'a warri kiristaanaa akkas ba'a gaafa jedhanii gargar isaan qooduudhaaf murteeffatanitti jaalawwan keenya qaqqaaliin kan Oromummaadhaaf ba'an kan jaallan baay'eetti wareegan kan Oromiyaaf ba'an kan Oromootu salphate jedhanii Oromoo biyya sadarkaa idil addunyaatti beeksisuudhaaf ba'an nuti Oromoof jennee baanee Islaama taanee hin gallu amantaadhaan nuyi gargar hin qoodamnu fixxu wal faana nu fixii dhiistu dhiisii jedhanii warra akka Gadaa Gammadaa faa Abboomaa Mitukkuu faa Haafaam Dooyyoo faa warri kun nama 10 kan ta'an nuti iyyuu jaallan keenya kana dura wareegamuu qaba jedhanii qoma isaanii
meeshaa shiftaa Somaaliyaa kanatti qabanii kurnan isaanii boolla tokkotti awwaalamanii jechuu yaa Oromoo ko. Seenaa akkaan baay'ee ulfaata. Ba'aa akkaan baay'ee ulfaata. Anaafatarra baannee deemuu hin dandeenye. Dirqama Oromummaan itti laatte nutti kennanii boolla tokkotti awwaalamuu filatanii jechuu. Amantaan nun qoodu. Amantaaf jenneen baane jedhanii boolla tokkotti dhuman. Gaaf sana hogganni waan dhumeef waraanni dirreerraa hin faffaca'aa ture. Hin diigama ture. Hayyu dureef itti aanaa hayyu dureetu wal faana wareegame. Jaallan baay'ee ciccimoo. Qabsoo kanaaf murteessoo ta'an biyya Oromiyaa murteessoo ta'an wal faana dhufe. Warri hafan garuu maal jedhan? Kaayyoo isaan irratti kufan ciccinnee hamma duunutti yookaan hamma Oromiyaan bilisoomsutti qabsoo keenya maal gochuu qabna jedhan? Itti fufuudha qabna jedhanii murtoo murteeffataniin waraana sana bal'isanii dirree Oromiyaa abaa'oo uummata dhaloota qubee amma jiru kana dhaalchisanii isaanis dhalootatti dabarsanii jechuu. Kanaaf abaa'oon 1984 irraa kaasee eebila 15 guyyaa yaadannoo gootota yookaan wareegamtoota Oromoo jedhee moggaasee waggaa waggaan yaadannoo godhaa jechuu. Kana keessatti gaa uummanni keenya kanarraa waa guddoodha wanti hubannu. Ergaa cimaadha wanti hubannu. Hirraafamnu. Haalli ammam jabaatu narraasu siinis sirraasin. Kaayyoo isaan irratti kufan galmaan ga'uudhaaf tattaafachuudha qabna. Gantoota hin ilaallu. Ayyaallattota hin ilaallu. Ayyaana laallattuun silumaa gaafa haalli xiqqoochi dabee as dabu sigattee dirree onaa irratti sigattee galtii jechuudha. Jaallan irbuu shinniggaatti dhuman garuu jaallan irbuu shinniggaatti wareegaman garuu ayyaana laallattuu hin taane amantaaf dursa laanne Oromummaaf dursa kennan Oromiyaaf dursa kennanii wal faana wareegamanii anaafsiin ba'aa guddoo kana nutti dabarsanii jechuudha. Yaa ilmaan Oromoo naannoo kanatti wanta ta'u hunda inuma quba qabna. Ummati keenya qeerroon keenya sirnaan beeka. As keessatti qeerroo jireenya dhuunfaa isaa jiraatu. Nama meeqatu wareegame. Guyyaa nun wareegamtoota sana itti yaadannu har'aa jechuu. Suuraa kana yoo ilaalle addana obbo Abdiisaa jira. Obbo Abdiisaan akka abbaa Oromoo tokkotti ilma isaa waraana bilisummaa Oromoof gumaachee nu waliin loluutti jira ilmi isaa. Har'a garuu obbo Abdiisaan nu keessa jira. Waldaatii baasanii guyyaa sanbataarra isa ajjeesanii jechuudha. Waa keessaan qabu jaarsolii amantaati. Kana teenya ilaaluudha hin dandeenyu. Hadhaa kana liqimsinee garaa itti baannu hin qabnu. Garaan keenya kanaa booddee hadhaa kana hin baatu. Hadhaa sanaan summii goone diinicha isa ummata Oromoo fixaa jiru kana ittiin tumachuudha qabna. Kana haa yaadannu. Guyyaa nuyi gaa wareegamtoota uummata keenyaa qeerroo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo gootota Oromoon qabdu Oromiyaaf jedhanii kufan itti yaadannu eebila meeqachuudha? Eebila 15. Kanaaf walitti qabnee tokko tokkoon yaadachuun hin danda'amu iddoo ta'eef yaadannoo gochuuf hin danda'amu iddoo ta'eef bakki kun bakka seena qabeessa. Hin yaadattu amarsan bataafaa daa'imummaatti beekna. Seenaa isaanii dhageenya. Eessatti dhumani torba ta'anii? Asitti dhumani. Bakki kun bakka seena qabeessa. Bakka seena qabeessa. Bakka xiyyeeffannoo argachuu qabu. Warra kana hunda isaanii walitti qabnee guyyaa nun yaadannoo gootota Oromoo jennee yaadannu eebila 15dha jechuudha. Kanaaf eebilli 15 kan inni yaadatamuuf wareegamtoota akka uummataatti dhabne, akka qeerroo bilisummaa Oromootti dhabne, akka harmee Oromootti dhabne, akka abbaa Oromootti dhabne har'aadha jechuudha kan nuni yaadannu. Waraana bilisummaa Oromoo dirree irraa kufee kuffisu goota, erga wareegame goota. Qabsoo Oromoof namni wareegame kamiyyuu goota. Har'a jagna.
dirreerra jira. Loluutti jirra. Qabsoosaa garuu galmaan hin gaanne. Yoo bilisoomsee Oromiyaa bilisoomsee harka keetti deebisee aangoo uummataaf kenne gaafa sana maal ta'uu danda'a? Waraanni bilisummaa Oromoo irra dirreerra jiru goota ta'uu danda'a. Har'a jagnaa jechuudha. Gaafa lolee kufee kuffisu erga kufee booddee goota Oromoo jedhee waamama. Kanaaf warri har'a wareegama qaqqaalii lubbuu isaanii tokkitti Oromoof Oromiyaaf aarsaa godhan guyyaa nuyi itti yaadannu eebila 15 kanaadha. Eebila 15 kana kaayyoo isaan irratti kufan dhaamsa isaan dhaammatanii wareegaman sana galmaan ga'uudhaan yaadanna. Tokkoon keenya ani Oromoof har'atti maalan hojjedhe akka Oromummaa kootti maaltu natti dhaga'ame? Alagaan ati Arsii, ati Wallaggaa, ati Walloo jedhee gargarsi qooduudhaaf harka ittiin kennin diinni kee rafee bulaan jiru. Gaafa gootota wareegaman yaadannu naannoodhaan wal hin qoodnu. Dhiigni kee, dhiigni isaanii dhangalee si gaafata. Lafeen isaanii cabe nu gaafata. Kanaaf nuti isa alagaan inni Arsiidha, inni Walloodha, inni Shawwaa, inni Wallaggaa, inni kun Jimmaa jedhee si qoqqooduu hin dhaga'iin bakka ittiin kennin xiyyeeffannoon kee qabsoo bilisummaa Oromoof haa ta'u. Imaanaa jaallan wareegamanii kana akka uummataatti, akka qeerrootti, akka waraana bilisummaa Oromootti hin nyaannu. Galfata isaanii baatannee beelofnee dheebonnee kaayyoo isaa irratti kufan galmaan gaachuudha qabna. Mootummaa tortoree horsassaa'ee waan qabu guutuu Oromiyaatti duulchisaa jiru kana tooftaaf mala ittiin jala ba'uu qabnu jala baanee injifannoo boonsaa sana bira ga'uudha qabna. Yeroo xiqqootu nu hafe obsuudha qabna. Fuuldurri keenya ifaadhaan siniin jedhaa. Ammas irra deebi'ee eebila 15 bara 2025 guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo baga geessaniin isiniin jedha. Dhumarratti uummata keenya kabaja guddaa isiniif qabna. Isiniif qabsoodhaaf baane abboota keenya, harmoota keenya, qeerroon keenya, uummata keenya nu kunuunsaa. Qabsoo keessatti wal kunuunsuun hin danda'ama. Walii obsuun hin danda'ama. Waan nutti dhufu waloo hin dandeenye ituu gara isa nu jibbuutti hin geeffatiin akka jala baanuun dhaamsa keenya isiniif dhaama. Iccitii obboleessa keetii eeggadhu. Iccitii obboleettii keetii eeggadhu. Firoomni jiidhaa bishaan nama hin ceesisu. Situ walitti aana. Ollaa keef situ ta'a. Situ gandaan walin qoodiin, amantaan walin qoodiin, gosaan walin qoodiin simatu siif dhiiga. Simatu yeroo rakkinaa waliif dirmata. Qaawwaa of keessan galchin kun dhaamsa kootii. Ammas irra deebi'ee baga guyyaa yaadannoo wareegamtoota Oromoo eebila 15 bara 2025 geessan isiniin jaha. Fayyaa ta'a. Isinan jaalladha. Nuu jiraadha. Galatoomaa. Xumure. Amileedhaan gara teessumaatti. Jaal qajeelaa siraaji gara teessumaatti amileedhaan. Tole waan baay'ee nuuf qoodanii gaagaa'oo guyyaa gootota Oromoo baga geessanii jechuun eegalanii ammoo wareegamtoonni yookaan qabsoo bilisummaa saba isaaniif kanneen geggeessan jaallan bosona Ogaaden bakka Shinnigaa jedhamtutti kanneen wareegaman nama biraaf miti. Uummata Oromoo uummata isaaniif gabrummaa hadhaa gabrummaa dhandhamachaa jiraachuurra wareegamuutu uummata kana wareegamuutu nuuf malaa jedhanii ofirraa isin jaallatani. Akkasumiti dhiiga isaanii lafee isaaniini bakka tokkotti warreen awwaalaman immoo akka nuti iddoo kana jirru irraa nu taasiseef galanni isaanii ammayyuu bilisummaa haa ta'u seenaan bara baraan isaan yaadattu. Akkasumiti dhiiga isaanii as dhaabbanne moo miti? Akkasuma akkamiti lafee isaaniitu nu ijaare dhiiga isaaniitu as nu dhaabee ifa kana arge sichilleen bilisummaa sabichaa arguuf jirra. Dhiigni isaanii dhangala'e faca'ee nuun biqilchee siin ijaaree jechuudha. Akkasumin kanaaf isaan yaadannaa jechuudha. Ammalleen dhiiga isaaniin xoofoo isaaniitiin immoo Oromiyaan ni bilisoomti ni bilisoomna. Kanaaf toorri sagantaa keenya ammallee ittuma fufee jira. Gara xumuraatti geessuu jirra. Jirtu Qondaala olaanaa Abbaa Waboo
Ore seeraaf to'annoo kan ta'an jaal waamii dhugaa gara fuula duraatti bahanii amileedhaan gara fuula duraatti simatu. Amileedhaan. Jirtu. Jirtu. Uummata Oromoo jirtu. Obbo jirtu. Qeerroo jirtu. Baga jiraattan ayyee. Tole. Guyyaa har'aa kana ilaalchisee haasaa bal'aan haasa'ameera. Garuu uummanni kan hubachuu qabdan waraanni ni beeka. Uummanni kan hubachuu qabdanii argisiisa wayii yookaan ayyaaneffannaa irra hin jiru. Yaadannoo irra jira. Yaadannoo irra jirra. Yaadannoo irra jirra waan ta'eef akka itti hubachuu qabdu. Yaadannoon kun immoo maalidha? Dirqama harkaa fudhachuu jirra malee bilisoomnee ayyaaneffachaa hin jiru. Bilisummaa waan isaan irratti quban sana bitu waan isaan irratti quban sana yaadachuuf jecha imaanaa isaanii sana harkaa fudhachuutti jirra. Warra wareegamee sanaa jechuudha. Malee argisiisa wayii yookaan akkana bilisoomne tokkotti isin hin bilisoomne jettanii hubachuu dhiisuu dandeessu. Yaaduu dandeessu. Kanaaf miti wantichi. Ayyaana otoo hin taane yaadannoo. Yaadannoo sana keessatti maal? Faana qabsoo wal harkaa fudhachuu. Dirqama qabsoo wal harkaa fudhachuu. Kanaaf immoo seera qabaa, adeemsa qabaa. Uummati kana beekuu qabdu jechuudha. Uummatis keessaa qabdu. Amma uummata keessa yaadachaa jira. Kaleessa deengadda waraana qofa yaadachaa ture. Har'a garuu uummata keessatti waan yaadachaa jirruuf uummanni immoo maal beekuu qabdu? Har'a dirqama qaba uummatis waan ta'eef jechuudha qabsoo kana keessa. Dirqama guddaa uummatis qaba. Waraana bilisummaa Oromoo duwwaa miti waan ta'eef. Akka kanattiin sammuun keessa maal? Dirqama sana fudhachuu irratti isinis qophaa'aa taatu jedhameeti kanas keessatti ayyaaneffatameef. Malee waa isinitti agarsiisu agarsiisa isinitti agarsiisuudhaan miti. Akka itti hubachuu qabdu. Wanta amma geggeessuuf deemu waraanni yaadannoo yaadatu sana waan yaadatuuf qabaa jechuudha. Uummatis yeroo sanatti yaadannoo sammuu waan godhuu qaba. Yaadannoo sammuu godhuu keessatti dhaamsa jaallam gaafa sana qofan sana guyyaa sana gaafa sana qofan waan isaan nutti himantu jiraa jechuudha. Nama du'e wareegame natti himaa jechuu dhiisuu dandeessa. Nama du'e wareegame miti gochaa gaafa sanaa sitti himaa jechuudha. Akkanatti hubadda. Amileedhaan gara teessumaatti jaalwaamii. Amileedhaan gara teessumaatti jaalwaamii. Iyyeen sagantaa keenya ammalleen toorumaan duraa duuba isaa eeggannee gara xumuraatti geessutti jirra. Jaalee kun gara waltajjiitti walaloodhaan. Egaa akkuma beekamu isinitti himaniiru eebila 15 maaliif akka kabajnu jaallanuma qabsoo kaleessa dirree irratti nurraa wareegamanii fi sabboontota ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootiif jecha aarsaa lubbuu kaffalan yaadanna waan biraa tokko miti wareegama isaaniitiin irra geenye lafee isaaniitiin riqicha nuuf ta'anii irra ceeneeti lafa dukkanaa'amtuu keessa sadarkaa irraa kanarra keenya jechuudha. Kanaaf isaanii yaadanna. Anis immoo kanaaf walaloo xiqqoo tokkoon qaba. Seenaan afaan qaba kan darbe dubbata kan darbe yaadachaa irratti hin dhaadata guyyaa seena qabeessa guyyaa yoomuu yaadannu yaadannoo isaanii goonee kaayyoo isaanii lallabnu guyyaa qabsaa'uun naqaa sadoodhaan hin bitamne kutaaf gandaa waliree amantaan hin qoodamne gola diinaa dhaqanii kaayyoo sabaan sharafne haalli rakkoo ulfaattus tasa hin daddaaqamne murtoo gaafa shinniggaa gootonni murteessan amantaan gargar ba'uu lakki jechuun busheessan Oromoon tokko ta'uu wareegamaan nu goomsan Oromoon tokko ta'uu wareegamaan nu goomsan gootota darbuu shinniggaa yoomiyyuu hin dagannu dhiigaaf lafee isaaniif dirqamnee kan tokkoomnu warra Oromummaa caalchisee wal faana awwaalame warra tokkummaa sabaaf rasaasa diinaa waadame Oromoo taanee baanee Sumaalee taaneen gallu Oromummaan nuuf dhiigaa amantaan gargar hin baanu jedhanii didanii magarsaa bariifaa abboomaa mitikkuuf mu'ee abdoofaa cancala garbummaa nurraa ciruuf jecha wal faana malanii hidhannoo barbaacha mootiin Ziyaad Baarree adda baasuuf yaalee amantiidhaan qoodee sajjeessuu kajeele kaayyoof manaa baanee dhimma amantii miti wal biraa hin hafnuu Oromoodha nuti Oromummaaf baanee Sumaalee hin taanu amantii wal qoodnees tasa hirbuu hin dhiifnu jechuun dhaadatanii boolla tokko keessatti nuuf jecha dhumanii gatii Oromummaas lubbuu kaffalanii gatii Oromummaas lubbuu kaffalanii. Gatiin aarsaa isaanii goota kumaan dhalee fakkaattiin kee kumaa irraanaa qacalee osoo sinnuun kufnee gadheen nuun taphatti goota seenaan faarsuu akka eeggazuu bantii barattii dukkanaa impaayera badaa kan nuuf cabetsini yaa gadaa gammadaa kan nuuf cabetsini yaa gadaa gammadaa. Turree bilisummaaf kokkee diinaa qabaa nuyiif of dhabdanii dhaddachoo boruu fi dhaddachoo mul'ataa warra seenaan tuullaa nuuf jecha cabanii fafaamdoo yoo fi jaalmarii galaani. Lolaa jirrarallee daandii keessanirraa tutturree fakkaattus galmaan ga'uuf jirra. Tutturree fakkaattus galmaan ga'uuf jirra.
Yoomuu duuban jennu irbuu hin gurgurru wareegamnu malee mana gumaan dhaqnu garbummaan goota dhalchee gudeelcha roorroo dida amantiin addan baanu tokkummaatti fala fida boolla tokkoof ta'uuni kaayyoo tokkoof ba'anii waanjoo ormaa diduuni bilisummaa fiduufi wallaa'ee duunee badna oromoo taanee baanee sumaalee taaneen gallu irbuu oromummaa qabna tokkummaadhaan kan lollu irbuu oromummaa qabna tokkummaadhaan kan lollu. Jechuun irbuu eeganii sabaaf dungoo ta'anii turree dhiigaan tiksanii lafee itti cabsanii lubbuu itti kitimuun dhaloota ceesisanii kaayyoo manaa ba'aniif wareegamaan dhugoomsanii kaayyoo manaa ba'aniif wareegamaan dhugoomsanii warra ofii dhabamuun sabaaf dungoo ta'anii roorroo sabarraa qoluuf hidhannoo filatanii dhaloota hidhachiisuun lolanii lolchiisanii qabsoo sabaa ijaaruun dhaloota dhaalchisanii boquu sabaa ol qabuuf tokkummaa nuuf dhaabanii boquu sabaa ol qabuuf tokkummaa nuuf dhaamanii. Goota jechuun rasaasa jabaalli hin jijjiirre tuuqeffataaf kutataa gameessa kaayyoof mirree isa irbuu tikfatee kaayyoo sabaan gurgurre dhalootaaf turree saaqee dhaloonni sirra riire dhalootaaf turree saaqee dhaloonni sirra riire. Kanaaf gootaan dhaadanna faana isaanii hordofnee kaayyoo isaanii lallabna turree isaan saaqanii galmaan ga'uuf ifaajna turree isaan saaqanii galmaan ga'uuf ifaajna. Fakkii cichoominaa amanamtoota kaayyoo warra ejjennoon jijjiirre diinaaf hin taane laayyoo Oromoon tokko ta'uu afaan guutanii manii amantaan gargar ba'uu lakki jechuun didanii Oromiyaa ijaaruuf lubbuutti kitimanii Oromummaa sinaallee dhiigaan barreessanii Oromummaa sinaallee dhiigaan barreessanii. Galatoomaa eeyyeen galatoomaa galatoomaa eeyyeen galatoomaa dhiigni keessan jige lafeen keessan cabe. Lubbuun keessan bade tasa badee nafne jagna gara mureessa kumaatamaan biqilchee wareegamni keessan qabsoo sabaayitichi wareegamni keessan qabsoo sabaayitichi nussinirraa dhaalle kaayyootti cichoomuu saba ofittaansanii kaayyoof wareegamuu ejjennoof kutannoon shira diinaa mormuu sansakkaan faayamnee kaayyoof abboomamuu sansakkaan faayamnee kaayyoof abboomamuu gootummaan dabarre nussinirraa dhaalle kaayyoo galmaan ga'uuf irbuu itti seenne shira keessaa falaa hundayyuu qolannee Impaayera diiguuf fiixee dhumaa geenye gantuu badachine kaayyootti ciccine impaayera raasnee qabsoo itichine jabaannee itinnee nu wal jala yaane garboonfataa cabsuuf qabsootti dachaane garboonfataa cabsuuf qabsootti dachaane. Gujni qabsoo keenyaa Oromiyaa bifa afaan qawwee waboon garboonfataan kufa bilisummaa dhugaan qawwee qofaan dhufa murni abbaa irrees jigee nurraa kufa. Gujni qabsoo keenyaa Oromiyaa bifa afaan qawwee waboon garboonfataan kufa bilisummaa dhugaan qawwee qofaan dhufa murni abbaa irrees jigee nurraa kufa murni abbaa irrees jigee nurraa kufa injifanno. Sirba dhiichisaa asbini sirba eebilaa wal qabatu gabaabduu daqiiqaa muraasa waliin dhaggeeffannaa. Jirtu guyyaa yaadannoo eebila 15 yaadannoo goototaa bara 2025 nagaan geessan hin sirbinaniire. Ayyeen jirtu waboon abdii Oromootaa baga nagaan geessanii yaadannoo goototaa. Ayyeen jirtu waboon abdii Oromootaa baga nagaan geessan yaadannoo goototaa. Kaayyoon goota galee karaatti nafu dhaloonni dammaqee qabsoon itti hafuufu kan lubbuu nuuf laatee sabaaf ta'e aarsa. Kutaafa amantiidhaan maaltu gargar baasa dhiira gaafatii kiboora takka leencaa daagachuun hin taatu seenaa ishee gaafichaa eebila 15 yaadannoo goototaa dungoo nuuf ta'anii bakka ilcharalootaa yaadannoo shinnigaa guyyaa wareegamaa garaa keenya keessa hin badu gongumaa waan hundaa kan caalu seenaa kee hubadhu. Waada sirka jirus dhalootatti laaddu waan hundaa kan caalu seenaa kee hubadhu waada sirka jirus dhalootatti laaddu maqaa keessa waameen wagga waggaan faarsa Oromiyaaf jecha siintof godhee maarsa kan dungoo nuuf ta'ee jaalawwan shinnigaa goota hedduu dhabnee min arganne nagaa. Kan dungoo nuuf ta'ee jaalawwan shinnigaa goota hedduu dhabnee min arganne nagaa. Kutaafa amantiidhaan waliin gonnu nuti walumaan numannaa nu nangattu duuti wal qooduuf hin baane nuti Oromoodha waan hundaa kan dursu jaalaaf tokkummaadha gootummaan jaboodha hundatu leellisa. Arrasoni jirra sanyiin baarootumsa
Nun sinin dagannu seenaan sin yaadata. Maqaa keessa waamee dhaloota dhaadhata. Kaayyoo tokkoof jecha kan mana baatanii. Oromiyaaf jecha rasaasaaf taatanii. Oromummaaf jecha rasaasaaf taatanii. Kaayyoo tokkoof jecha kan mana baatanii. Oromummaaf jecha rasaasaaf taatanii. Obsi yaalamii koo siifin darba barrii. Kanneen wareegaman jaalma garsaa barii. Jabaannee falmannee kaayyoo galmaan keenya. Itta wareegamaa bakka yaanne keenya. Jabaannee falmannee kaayyoo galmaan keenya. Itta wareegamaa bakka yaanne keenya. Jaallan koo qaqqaalii kan lubbuusaa kenne. Bishaan laga keenya boona boona guwaa. Goonni wareegamuus bakka isaa nu bu'aa. Jaala jechuun kana jaala guyyaa rakkoo. Simbuu fodheen jira bakka baafaa dhaquu. Jaallan koo kan teessan tarree gosa hundaa. Danda'een callisuun wayyoo natti taate madaa. Danda'een callisuun marree natti taate madaa. Akkam jirtu waboon kaabaa fi kibba. Baga nagaan geessanii yaadannoo dhib. Baga nagaan geessanii yaadannoo gootota. Abdii Oromoota. Baga nagaan geessanii yaadannoo gootota. Baga nagaan geessanii yaadannoo gootota. Galatuma. Omileedhaan. Qophii keenya gara xumuraatti geessinee jirra. Ayyee maatiin wareegamtoota qabsoo bilisummaa Oromoo gootota qabsoo bilisummaa Oromoo akkasuma miseensonni waraana bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo gola Oromiyaa keessa jirtan manas kan jirtan asis kan jirtan uummanni Oromoo ardii addunyaa irratti argamtan magaalaa keessa baadiyyaa keessa teeksanii guyyaa gootota waraana bilisummaa Oromoo yookaan qabsoo bilisummaa Oromoo ebela 15 bara 2025 waliin caqasaa jirru baga geessanii baga waliin geenye. Amma sirra deebi'een jedha baga geessanii baga waliin geenye. Egaa akkuma karaa adda addaa karaa walaloo karaa dhaadannaa karaa faaruu karaa agarsiisa waraanaa hirmaachaa hubachaa akkuma turre kaayyoo siyaasa isaa inni qabu abaa'oo waboon yookaan sagantaan siyaasaa fi kaayyoon abaa'oo maal akka ta'e qabxii gabaabaa tokko waliin tunnee sagantaa keenya xumurannaa. Kanaaf soomana adda addaarra warri jirtan daqiiqaa gabaabduu qabna waan ta'eef akka nu obsitan kabajaan isin gaafanna. Akkuma dubbatamaa ture baroota qabsoon bilisummaa Oromoo hundeeffame kaasee amma guyyaa har'aatti gootonni qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessan hedduun waraanni bilisummaa Oromoo hedduun qonnaan bultoonni hedduun qeerroo qarreen Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessuudhaaf wareegaman guyyaa har'aa waliigala guyyaatti yaadannu yommuu ta'u sagantaan siyaasa isaatiif kaayyoon isaa abaa'oo waboon of harkaa qabu gabaabaatti maal akka ta'e qabxii sadan tokko waliif tunnee sagantaa keenya xumurraa jechuudha. Kanaaf ayyaataaf hubannaadhaan haala yeroo irratti waan hunda'u qabxii waliif laannu waliif kaamnaa akka wal caqasnu akka wal hubannu isiniin jedha. Innis akkuma gootawwan qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessan gola Oromiyaa keessatti qabsoo geggeessaa utuu jiranii Oromiyaa irraa dachee biraa irratti yookaan bosona dachee iddoo biraa irratti utuu qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessuuf tarkaanfatanii yookaan bobba'anii bosona Somaaliyaa keessatti shiftoota Somaaliyaatiin wareegaman akkuma ibsanii amantiin gargar hin baanu Oromoo taanee baanee Musliima yookaan Kiristaana taanee hin gallu qabsoo Oromootiif baanee yookaan Oromoo taanee baanee dantaa dhuunfaa keenyaa yookaan du'a ooluu wareegama ooluudhaaf jecha irbuu keenya sharafne qabsoo sabaa qabsoo bilisummaa Oromoo karaatti hin hambifne jedhanii akkuma isaan dhaadatanii amantaan utuu adda hin bahin lagaan utuu adda hin bahin eenyummaan
utuu adda hin bahin wareegama kaffalanii tokkummaa saba Oromoo guyyaa sana itichanii hanga guyyaa har'aatti Oromoon tokkummaa itite keessatti qabsoo isaa falmachaa akkuma jiru sana keessatti amma yeroo amma keessa jirru kana keessatti shira mootummaa gabroonfataan sagantaa siyaasaatii fi kaayyoo ABO faallessuudhaaf amantiidhaan abboota amantii iddoo tokko tokkotti yookaan miseensota amantii iddoo tokko tokkotti waamee ABO'n yookaan WBO'n yoo bilisoome amantaa dhiiba, amantaa kiristaanaa dhiiba, amantaa musliimaa dhiiba, amantaa waaqeffannaa dhiiba yookaan amantaa gartuu godhatu qaba jedhee kijiba inni gargar ba'umsa qabsoo bilisummaa Oromoof uummata Oromoo gidduu jiru irratti geggeessuudhaaf olola adda addaa gadhiisee yeroo ammaa jiru kana keessatti waa waliif ibsinaa wal hubachuunis dirqama ta'a. Sanas gaafan jedhu sagantaan siyaasaa ABO yookaan kaayyoonsaa hiree sabni Oromoo qabu akka sabaatti mirkaneessuudhaaf qabsaa. Hiree sabni Oromoo biyya isaa irratti qabu mirga abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuuf qabsaa. Hiree sabni Oromoo afaan isaa irratti qabu, hiree sabni Oromoo sabummaa isaa irratti qabu mirkaneessuuf qabsaa. Akka sabaatti jechuudha. Akka nama tokkootti immoo hiree namni tokko yookaan gurmaa'ii tokko amantii barbaade hordofachuu akka danda'u. Daldala yoo barbaade daldaluu akka danda'u. Barnoota yoo barbaade nagaan barachuu akka danda'u. Qonna yoo barbaade nagaan qotachuu akka danda'u. Hanga hiree nama tokkootti sagantaan siyaasaa ABO'dhaa ibsaa jechuudha. Kanaaf kaayyoo akka sabaatti sabni Oromoo qabuu fi kaayyoo akka namaatti namni tokko nama ta'e waan dhalateef qabu mirkaneessuu fi mirga namummaa yookaan mirga dhala namaatiif uumamaan kenname sana mirkaneessuudhaaf akka sabaattis akka nama tokkoottis qabsaa irraan ala ABO'n amantaa da'oo godhatee qabsoon geggeessu. Kanaaf ololli akkasii guutummaa Oromiyaa yookaan impaayera kanaa keessatti ji'oota lamaan sadan kana dedeemaa kan jiru soba akka ta'e hawaasni Oromoo naannoo kana jirtan, hawaasni Oromoo Oromiyaa keessa jirtan, hawaasni Oromoo guutummaa addunyaa irra jirtan kun shira mootummaan ittiin qabsoo uummata Oromoo gatachiisuuf yookaan balleessuudhaaf hojjetu waan ta'eef tokkummaa keessan akkuma gootawwan qaqqaaliin dhaloonni qaqqaaliin hamma guyyaa har'aatti wareegamanii iddoo kanatti dhiigaaf lafa isaaniitiin birmadummaa yookaan bilisummaa argannee ittiin dhaadannoo guyyaa har'aa geggeessaa jirrutti warra nu ga'an dhaamsa sana nuuf dhaaman qabannee mirkaneeffannee sagantaan siyaasaaf kaayyoon ABO amantii kamiiniyyuu amantii biyya kamiiyyuu akka dawoo hin godhanne yookaan akka hin dhaadeessine beektanii tokkummaa amantii keessanii tokkummaa sabummaa keessanii tokkummaa qabsoo keessanii tokkummaa waraana keessanii tokkummaa dhaaba keessanii eeggattanii qabsoo keessan fuula irratti akka deemsiftan dhaamsa gabaabaa isiniif dabarsuu barbaadu. Akkasuma jaarmiyaan hawaasa Oromoo sadarkaa Oromiyaa keessa sadarkaa magaalaa baadiyyaatti akka qonnaan bulaatti akka daldalaatti akka barataatti yookaan immoo akka hojjetootaa yookaan barsiisotaatti jaarmiyaan hawaasa Oromoo keessatti ijaaramee diriiree jira. Kun amma ga'umsa qabsoon waraanni bilisummaa Oromoo yookaan ABO'dhaan uummata Oromoo wajjin wal ta'ee geggeessaa jiru jabina akkasii irratti akka argamu beekee uummanni Oromoo warra namma ture kana jaarmaa namma ture kana keessa kan hin jirre yeroo isaa ta'uu beekee yerootti xumura gabrummaa itti gochuuf jennu yerootti hireen saba Oromoo akka sabaatti murtaa'uuf jedhu mirkaneeffachuuf jennu kana keessatti akka namaatti na barbaachisa jedhee hirmaachuun beekuun jabeessuun qophii ta'uun dirqama. Sanatti fufuudhaan akkuma seenaan jedhu adda addunyaa irratti Oromoon barnootaanis ta'e baqaanis ta'e biyyoota Afrikaa adda addaa biyyoota Awurooppaa adda addaa keessa faca'ee jiru akkuma sabni Oromoo Oromiyaa keessa jiru qabsoo ofitti fudhatee geggeessaa jiru uummanni Oromoo karaa garaa garaatiin biyyoota adda addaa keessatti hayyuu yookaan beekaa ta'ee qubatee yookaan hojjetaa jiru jaarmiyaa ABO
jalatti hiriire gamtaa hayyotaa yookaan immoo gamtaa beektotaa tolfatee qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'u hojjechaa akka jiru beekamaadha. Kun ga'umsa yookaan guddina qabsoon bilisummaa Oromoo abaaboon geggeeffamaa jiru irra ga'e kan yeroo ammaa ta'uusaa wallaman gaala. Kanaaf akkuma seenaan jedhayu namni tokko seenaa barreessuu yookaan seenaa beekuu yookaan seenaa hojjechuun nama tokko irraa eegama. Kanaaf kanatti dabalee waan jechuu barbaadu beektonni Oromoo ardii addunyaa kana irratti argamu Oromiyaa keessattis argamu yeroo ammaa tokko wanni Oromoo baasu du'a jalaa kan Oromoo baasu duguugiinsa saamiinsa barbaraa jalaa kan Oromoo baasu tokkummaa uummanni Oromoo jaarmiyaalee gitaan ijaaramee anamma armaan duratti tuqe keessatti gitaan qabsoo isaa baachuu danda'u hiree murteeffannaa isaa mirkaneeffachuu danda'u abaa'oo waboo jala hiriire abaa'oo waboo waliin hiriire yeroo gabaabaa keessatti mirkaneeffachuu akka danda'u kan akeekame yommuu ta'u uummanni Oromoo guyyaa irraa sababa ayyaana gootawwan wareegamtoota gootawwan bilisummaa Oromoon wal qabatu guyyaa yaadannoo sanaa guyyaa gootawwan keenya qabsoo kana keessatti wareegaman akkuma sila tuqe daldaltoota keenya wareegaman qonnaan bulaa keenya wareegaman barattoota keenya wareegaman barsiisota keenya wareegaman qabsaa'ota keenya wareegaman saba Oromoo gola Oromiyaa keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo mirkeessuudhaaf wareegame hunda guyyaatti yaadannu kana ergaa abaa'oon uummata isaaf qabsichaaf tokkummaa saba Oromootiif dabarsaa jiru kana kudhaan martanii gara fuulduraatti ergaa kana qabattanii akka irratti hojjetan dhaamsa koo isiniif dabarsa. Rasaasi qabsaa wareega malee qabsoo hin wareegu gabrummaa dhaloota hin naalchifnu injifannoon uummata Oromoof fayyaa ta'a. Ayyee bilisummaan waan hedduu nuuf kaasanii waan barsiisoo waan guyyaarraa wal qabatuu fi haala yeroodhaallee hedduu nuuf dubbatanii jiru. Sagantaa keenya gaagaraa waatii dhiyeessee jira gadi dallabaa jirtan. Waaqoo maqaan isaa itti haaraa dhaalaadha. Waaqoo achuma waaqni baatee waaqoo waaqoo bara guddaa jiru. Kabajamoo qondaala waraana bilisummaa Oromoo akkasuma kabajamoo jaallan waraana bilisummaa Oromoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo jaarrolee hawaasaa uummata bal'aa harmootan keenya shamarran keenya dargaggoota keenya hundaa guyyaa yaadannoo gootawwanii bira 15 bara kanaa baga geessanii isiniin jedhaa abileedhaan ofii keessatti akkasumallee dadhabdanii iddoo garaagaraarraa bakka garaagaraarraa yaadannoo godhachuudhaaf kan jiru seenaa yaadataa kan jiru kan hin jirre seenaa qofa yaadataa inni jiru immoo seenaa isa hin jirre yaadatee egeree isaa adeemsa isaa wajjabeeffachuuf wal gorfachuuf ni barbaachisi. Akkasumallee guyyaa irraatti beellama lammummaa guyyaa lammummaa godhatanii dirqii tokko malee uummanni kee hojii dhuunfaa keessanii dhaabdanii egeree biyyaa eenta irra jiru qabsoo irra jira qabsoo irra jiru keessa har'a ga'uutti yaadannoo guyyaa mataa bu'aa qaamamaa oolluudhaa iyyuu walitti qabannee harmootan keenya daa'ima baattanii abboonni keenya itti dadhabdanii haalli keessumaatuuf mul'isanii adiin isin gufuu dhaabbatanii kan jirtan hunduu yaadannoo irra jirtu garatee maal isiniin jedha amma ofii keessan naa garateessa kan isiniin jedha. Kan isin dhaggeeffachaa daawwachaa turtan qophii har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa isiniif tamsa'aa ture guyyaa eebila 15 kan bara 2025 guyyaa yaadannoo gootota Oromooti. Duraaf duuba isaan kan isiniif dhiyaachaa ture har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa agaa xumura qophii keenyaatti nu waliin turuun waan nu hordoftaniif guddaa